Yoo yaa harka fuune hordoftoonni gurreetuu biyya jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kudha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kana faaraa taatanii like subscribe tuquudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Abrishii Ruuttaadhaan waamee gaaffii barbaade kan keessa isaa jiru gaafate Ruuttiyeenis gaaffii isaaf deebi'ii deebistee jirti jechuudha. Egaa viidiyoo sana keessatti namni lalle ilaaluu dandeessu. Warroonni Amaariffaa maybe namni Amaariffaa hin dandeenye yoo jiraate immoo egaa gaaffii inni gaafate maal ta'eeni'a kanani fazzazee jedhee gaafate jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi fazzazuun isaa ani beekamadha jedheen kana durallee dubbadheera. Abraham beekama fazzaze malee umayyuun taane isiniin jeen jira. Dhugaa rabbi ani hin beeku dhukkubsateera jedhee yaadu'an. Elaamee hordoftoota kiyya utuu dhukkubsateera ta'ee gaafa viidiyoo hojjetanii annagaaggariinsaa nama dhukkubsateef fakkaatu. Amma lamisaalee jireenya koo keessaa bahaa haadha manaa kootti hin bu'iinaa jechaa ture. Ruuttaadhaan hin tuqiinaa ruuttaan homaan goone jedhee dubbachaa ture jechuudha. Namni dhukkubsate akkas ta'aare naani dura dhukkubsateera jedhee yaaduu beekama. Dhugaa rabbii beekama malee jechuudha. Abrish kan akkas ta'u garuu immoo kana gidduutti garuu eenyutu miidhame beektu? Dhugaa rabbii kanaa Ruuttiyyeen miidhame. Maaliif akkamitti miidhamtee jedha. Ila gaafa ufee ifama ishee gaafatee kaameeraa qabatee ufe miti. Kaameeraa maleedha kan inni ufe. Dubbii ishee keessatti maal jette Ruuttiyyeen inni ufta turte deddeebitee mucaa laalta turte isuma keessa garuu nu bira baay'ee turta saatii baay'ee turta hamma galgalaatti teessaa booddee irra garuu tuma akka zettu waanan balleesse hundumaaf dhiifama naa go'i jette ani isaatee akka zettee rigixanyaadha je'een si gaafadhe akkamitti dhiifama na gaafatte je'ee si gaafadhe. Anarra darbee obboleessi kee eeffaanu wanti ati jechaa jirtu kun sirriidha dhiifama gaafattaa jirta naan eeyyeen je'ee dhiifama sirriitti gaafate. Eenyuun gaafate? Ruuttaadhaan utuun dhukkubsatiin duraa kun. Egaa ruuttaafaatti ufee gaafa dabalamu kana dura ruuttaanis eeffaanis Abrish dhukkubsatee hin jiru fayyaasaadha jedhanii buzeedhaan deebiin kan isaan akkatti mormaa turanii wayimmoo hin dhukkubsanne jedhanii han isaan dubbachaa turanii lakkaa sababa qabu. Sababa maaliya? Sababa inni ofiisaa ufee dhiifama gaafateef. Ruuttaadhaan ufee dhiifama waan gaafateef garuu kaameeraan hin jiru. Isheenis kaameeraan goone innis kaameeraan goone yeroo dhiifama gaafate. Kana gidduutti garuu eenyutu miidhame? Ruuttaatu miidhame. Maqaa eenyutu bade? Maqaa Ruuttaatu bade. Maaliif yoo jettan isheetu hojii harkaatti hojjechiise malee akkamittiin duuba deebi'ee akkamittiin hermiif qalabatii go'ee immoo duuba deebi'ee ishee faana jireenya eegalaa isheetu waa itti go'ee jedhanii baay'een isaanii even buzeen deebiyyuu akkas jedhaniin isheen warqii morma ishee baastee gaafa isaaf gootee inni uffatee ufuyyuu warqii mormaasu waa qaba jedhanii hanga kanatti jechuudha ishee aanii maqaa ishee balleessaa turan isinii galee miti. Garuu kan wanta ta'e kana hundumatti kan miidhamu eenyudha? Ruuttaa. Viidiyoo hojjetamu keessatti kan miidhamu eenyudha? Ruuttaa. Maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa rabbi kanaa. Ila viidiyoo isaanii tokko ja'aatii ilaalame. Gaaffii jaalalaa kan gaafate Ruuttaa, kan arrabsame Ruuttaa. Abrishiin namni tuqun jiru. Yoo inni balleessellee inni balleesseera namni jiru hin jiru. Ishumaatiin arrabsu jechuudha dhugaa rabbii. Shamarran keenya yeroo komentii barreessitan ilaallachaa barreessaa. Dhugaa rabbii kana maaliif yoo jettanii mucayyoon kuni akka jara kanaa yaani akka jara kanaa keessa isheetti tonkoliin beektu Ruuttaan waan gochuu barbaadde filafiiti waan gochuu barbaadde dubbattee nama gootudha hilli keenyooftuudha malee dhugaa rabbi kanaa tonkolii waan akkana kanaa hin qabdu jechuudha. Dammoo inaaftuus miti maaliif yoo jettani yeroo baay'ee yoo ilaaltani viidiyoon kan gadhiifamu yuutuubii Abrahaam irratti yuutuubii Ruuttaa irratti hin gadhiifamu. YouTube Ruuttaa irratti torbeetti takkaa inni yoo tolamee torbeetti takkaa hankananaa torbee lamatti takkaa
laala akkastini akan isheen hojjettu. Warri kaan garuu namni hunduu viidiyoo mataa isaa qabachuuf fiiga. Madri dhugaa rabbi kanaa ol dubbachuun barbaadu garuu baay'ee waan hin taasifabe waan baay'ee waan hin qabuufidha kanan haasa'e. Dhugaa dubbachuuf Hermiinis akka miidhamtu hin barbaadu. Durbadha shamarranidha hundi keenyu shamarranidha shamarran namni kamiyyuu akka miidhamu ani hin barbaadu. Hermiis taanaan jireenya mataa ishee yoo jiraatte hin deeggarraani dhugaa rabbi. Amma das naman jaanii mee ijoolleen kun dhugaa rabbii das isiniin jaanii akka kanatti mucaa isaanii gidduu isaanii kaawwatanii iskiiti daariin kun diigamu jettu amma dhugaa rabbii kana iskiin namnumti noormaalii sammuunsaa noormaalii nama kamiifuu yaadu gaa'elli kun diigamu jedha. Dhugaa rabbi anaaf baay'ee tokko gaaffii natti uumaa asumarraan egaa eeffaan waan jiru hundumaayyuu ifa go'eera jechuudha. Maal akkamitti uftee ifama gaafatta je'ee si gaafadheera gaafa sanaa jennaan Abrish immoo surumayyuu yaada'uu je isa gaafa manni kennan suuqii kennameefiyyuu yaada'uu je. Namni beekaa rafee akkamitti dammaqaree beekaa jazzabeetu kan inni beeka je'ee ka'u beekaa jazzaba bara dhugaa rabbi kana waan kaleessa go'eerra yaada'u ja'a. Abrish dhugaa rabbi kana tonkolii qaba jechuudha akkuma laaltanii. Innaa egaa guyyaa har'aa immoo Hermii qabatee dhufa akkuma beektanii gaaffii Hermii irraa qaba waan ta'eef Hermii gaafata. Rabbi gaa dandeettii ogummaa isaa isiniif haalaatu jennaa shamarran keenyaa dhugaa rabbi kana baay'ee nama azansiisu. Baqa Ruutiyyeen gin dhugaa qabdi argitanii miti gaafa ufee ishee gaafateetu kaameeraa gootee maal jechaa jirta jetteetti ta'ee silaa har'a marrajaan kun ishee xaqqama ture. Dhugaa rabbi kana ishee xaqqama ture gowwummaa ishee sanadha jechuudha. Wanta inni jiru hundumaatu viidiyoo waraabdeetti ta'ee ol keessee har'a kunoo gaafa namni ishee irratti ka'u viidiyicha poostii gootii turte. Sinii galee gowwummaa ishee sanadha jechuudha Ruutiyyeen dhugaa rabbi. Innaa waaqni immoo nageenya buusee gidduu isaaniitti nagaa buusee akka isaan waliin jiraatan haa godhu. Jaalalaaf tokkummaadhaan waaqayyo akka isaan jiraatan isaanaa gargaaru dhugaa rabbii. Nuti tsalootii magoonaa hin malee waan biraa waan goonuuf hin qabnu. Asumarraan immoo egaa faranjuu isa jedhamu kana jechuudha. Faranjii jedhame tira yuutuubiin isaa innillee Abrahaam ati qalabatii Hermeellaaf gaafa gooteeyyuu of hin beektu mee guyyaa qalabatii Hermii goote beektaayi nutti mii jechaa ture. Ati kanatti joonjofte yookiin immoo kanatti jazzabde gaafa Hermeerraa bira deemte qalabatii godhatte gaafa ishee jaallatte kun immoo kan ta'u gaafa saaticha harka keetti sii keessee nuti ilaalaa turre nuti yaa akka atamali jijjiirratte sanarraa kaasnee barree je'ee dubbachaa ture mucaan kun. Bargit mucaan kun isaan faana akan ture jechuudha. Isaa fi Ruutaa bira ture waan ta'eef keessa isaanii sirriitti ni beekaa jechuudha mucaan kun. Waa malee akkas je'ee hin dubbanne dhugaa rabbii. Innaa kanaaf saatiin ati harka keetti sii kenname sixootaan sii kenname sun rakkoo guddaa qaba je'ee dubbachaa ture. Innaa hordoftoota kiyya dhugaa rabbii akkas yoo ta'e baay'ee ulfaata waan ta'eef rabbumti nagaa haa godhu hunda isaaniiyyuu gidduu isaaniitti rabbi lola baasee nageenya haa kennuufi akka mucaan kun jedhutti Hermiittidha dubbiin kan naanna'u. Hermiin baqqaa dhugaa rabbii tuun ishee ta'e dhiiseen ba'a gidduu isaaniiti. Yeroo akkasiisaan mucaan isaanii jaalalaan gidduu isaanii kaatanii dhaabatanii odeessanii yoo dhuguma namummaa taate akka namummaatti keessi ofii waan nama gammachiisuu fi dhiiste gidduudha ba'uu qabdi. Dhugaa rabbii kanaadha. Innaa Hermiin egaa bichaa jaalalaaf safuudha jechuudha dhugaa rabbii baay'ee nama azansiisti isheenis maaliif jettanii I don't know. Jaalattees ta'uu danda'a utuun jaallatiin hillikiidhaanis ta'uu danda'a wanti isheen gochaa jirtu kun. Garuu wanti isheen gochaa jirtu kun dhugaa rabbii Hermiin bor miidhamtee hin boossi. Maaliif yoo jettan gara fuulduraatti taa'aa ilaalaa akkuma Ruutaan boossi akkuma Ruutaanii akka kana arrabsamte Hermiinis kanumatu qophaa'aa fi isheefis maaliif kan isheef waa jiru
Abraam gochaa makaleessa Ruutaa irratti hojjete ishee irrattis hojjechuu danda'a. Sanaaf otoo xinniqqaaqee goottee gaariidha jedhee yaada. Akka isheen miidhamtuun barbaannu bataamitti qoonjoodha dhugaa rabbii ijoolleedha. Das nama jettii gin immoo bakka tidaarii nama gidduu sagalteef xiqqoona dabbaraanaan akka namummaatti jechuudha. Asumarraan immoo tinsuu ilaala. Tinsuun yeroo ammaa maalirra akka jirtu haala akkamirra akka jirtu ilaala. Gin uummanni Itoophiyaa garamitti deemaa jira? Amma kan isaaniis kan tinsuufaas hojii harkaa aji'amaa jira. Namoonni viidiyoo Alaazaraa fi viidiyoo tinsuu ilaaltan jirtu. Hazaanis hojii harkaa aji'amaa jira akkan ishee go'ee yoo immoo akkan akkas isaan go'aa jiru. Hindee Itoophiyaa keessa waaqni hin jiru moo? Waaqni kadhannu hin jiru moo? Indeet noo nagaru? Dhugaa rabbii kanaa gira nama gaabbaatu jechuudha warri hojjechaa jirtan jechuudha. Dhugaa rabbii kana hojii kana warra hojjechaa jirtan gira nama gaabbaatu indee. Isheenis immoo eegga gaafa footoo isaanii irratti waan ta'e barreeffamee akkasumaan qaaquun irra taa'ee niitiin dhuftee fuula isheetti laxxafteeti. Eegga gaafichaati Alaazaariin si yaadeettee waammattee ammachaa turte isheenis jechuudha. Indee kana gaafa laaltan dhugaa rabbii gaaffii namatti uumaa indee. Maal nu barsiisuufidha dhugaa rabbii kan akkas kana nutti fiddan. Annaa ani hojii harkaatti hin amanu kanan amanu waaqattidha. Isa lafaa fi samii kana uumettidha dhugaa rabbii wanta akkasitti hin amanu ani. Gin immoo jireenya mucitti yoo laaltan Alaazaar kana dura waadaa akkamii akka galaafii ture. Gaafa fu'uuf jedhe waadaa akkamii akka galee fi gaafa qalabati gaafa jaallateeni gaafa gaaffii jaalalaa gaafatu. Kana hundumaa waadaa inni gale viidiyoon isaa jira. Gin har'a waan ishee gochaa ture. Wal fixxanii ka uummata dhugaa rabbii kana suuta jaa. Warroonni ilaaltanii viidiyoo isaanii ilaaltan dhugaa rabbii kana yoo jiraatani koomentii barreessaa viidiyoo tinsuufaa warri ilaaltan. Ani baay'ee naazansitti isheenis jechuudha. Maaliif yoo jettanii amaatii hamtuudha kan sheemmoo. Amaatiin ishee hamtuudha haati Alaazaar madaaniiti jechuudha. Baay'ee hamtuudha. Viidiyoo hundumaa hojjettu keessatti tinsuudhaan akka isheen boosistu viidiyoo isaanii keessatti argama waan ta'eef isheen immoo amaatii hamtuu taateettudha kan ufte jechuudha. Naa waaqayyo waan hundumasaaf nagaa godhu like subscribe godha.